Onnes waan jirtu. Ijjite si imaanii miti na sobda indi harka komentii ashangullitti su godhe. Waan onnen bocha fakkaata waan ijji si imaanii fakkaata amma waan onnen simatu do harkaan ashangullitti keessa malee qoflu jirta hojjala kana siin beeka kijiba. Kana kasi walaa hubannu tasgabbaawa dura yaada walii haa dhageeffannu. Eega yaada kiyya dhageeffataniin booda namoonni yaada qabdan ka ol seenuu barbaadan koota ol seenaa na hojjaa haasawa. Warri mari'achuu barbaadanis warri mormuu barbaadanis warri deeggaruu barbaadanis ta duraa yaadni kiyya maali? Ta duraa yaadni kiyya maali? Ustaaz Anas Muhammad hundi keessan ni jaalattan. Mee warri anas jaalattan takka kana barreessaa. Ni jaalattan sa? Mee takka barreessaa. Ana kan faate mun hin jaaladha. Hedduman jaaladha hedduman hedduu dhugaa dubbachuuf. Hedduman jaaladha humna waliin jaaladha. It's good. Okay ni jaalattan yaa. ايوه هي اوكي جني شيطانا بالبلا لما يوقع بعد تربه بنا بريسي اولين سيغلچا جني مدتر بالبلا لما يوقع راغا بعد فيديو وهي تنسير غا ديت فيديو سن فيديو تنابنتا ومن نقول انت ادغ يفتو تربه بنا بريسي هي دا بام كومنت ني غاوري انا سما مجالتن سنرغن جراچ من دابدا انجالتن انا سن جالدا انا سن كبجا اكو مخيسن هندي ولكتا جالنا يچو ايه मैं खल्लतुमान हासवा उस्ताजिन कुनी एदा मुखालेना पकाता इंटरव्यू वही बोले जिनने को तना बनी मैं गुतक ओके फिर तो कोको फटे फने बोले देबिना अब्बान फेतने जालदू अब्बान फेतने जिब्बी फेतुना अरबसी फेतुना फारसी अंक सिंग चाजरू हिकरा हुबद अदबाफत अच्छी बोदने जालदू तकाने जिब्बी सिंग चाजरा माली अन बोय सिन जन्ने माली फंगम तनु मंदु बन्ने वांतेफ जिन्नी जवाला लमन कबदा Enggak, biar aku rasa ada takkan ini negel kita, karena ramai jual ragam nama. Kau tuhan apa deh? Abu mampir ke Jawal mereka kapten kota. Setahu sekotu, nabas sih, yojra. Jawal itu aku segera. Video tak ketin ser kan abang, tak apa kesan deh. Mertuku turun lebih kati mau kau jenis. Dapat mana tinggal? Oke, nabas ya. Abu mampir itu nabas oke. Amalan, wa Arab sanjuru, wa degan anjuru, wa kek anjuru, has gabba, wa tigata, agi fadda, hubadda, ya dah kaya bara. Sagaleen nanti sini baru dia mus agak ifada. Akan nama payah kabu, akan nama umma kabuti. Ya ada sirri fi uga tiara tiundawati, uga du beda. Fetan serat salam tan. Animo uga bakajirtut ustaz taami dio nabba felete nini maichu. Sigale namning ke kam neo jirate Allah hafi Nabi Muhammad kofa. Abban fereni ke kama saniga kajirun tisa. Abban fereni ke kama sini tu guras wal khatab bin Adam. Ada bala asal sana mana gani jiru murti gudar tergi me. Kamta jawala mati pira. Ani mana yung galai jiru mana tunjam jiru. Okay aye. Jawala kesel dan bagudak. Cari kisah gutate. Kau yang ana siti bana sagale murti nu kubala jiru na fakada. No, ane wala Facebook ada tuh komenti sih, beres jujur asih oleh guys citi beda. Harap beda syaidah. Bel-bel lama kau baca itu nuba di please. Mal kau ya nasa kayak itu mana arge bro. Kulkas. Bakuman amma tahay siwan jinasa jurutan mufti asna bro tadi teman. Bagi yang kita kabur. Uno gurbagana ne robe. Mal isu anti cina anggal lebaran. Sirritti sagai sai video mati sati ya da kiya miki hasu mustaza ko ban barbata ya ne kiji umar jirawan ti ya da ki radisi sagal mustaza amma dura sirra adda ba dura fi adda ba dadi tibana ko khaya ina ngai ni ri ayena tibana okay na offset lakan jawala ayye ko ina bana bira video ustaza qisam ana bana ko ana bana ko ana bana Anak tiba nak aku sebenarnya kada. Nanggal lebar wan theo. Kono anak tiba nak amma ada ke penuh aku tak kemurti. Mana aku gutur kada gom berbada. Aku tak kena untuk kau mutu nak kau di. Lagi dek pada mundur kesan. Oke, dek pada ayat sagale karena sekarang dek pada kalau kita kantin tele boleh terjadi benu. Hasawa dua fumati dua guram gutam kha Anas Muhammad hasare ani benne boleh terjadi benu. Kasih di takfa gaban puru. Isi lama fa, isi takfa nak boleh. Isi sadafa, isi lama fa nak boleh.
إساني مريم ده فودت يونا دام asirratti isin ibsaan deemaa jaartii afuriin fuudhee jee afran tana keessa jaartii takkaffaatiin fuudhee takkaffaan sun lammaffaan na buusifte lammaffaan ammoo sadaffaan na buusifte sadaffaan ammoo taafraffaadhaa jara kana shawwadeetiin isaan yaani isaan keessatti waliin dhee fuudhee kaje tokko na qabadda waan topic lammaffaa ceena amma إسي مريم أمو إسي كده درابي ولد تمنون إيجا إسي ولينه وخبرة أنت سنين اللي دباني intala takkaatu isin Ameerikaadha jirti ustaaziin biyya keessa jira wal jaalatanii gannaan ustaaziin intaluma Ameerikaa jirtu tana maal godhe nikaa godhate sirri dhageeffadhaa sirri dhageeffadhaa intaloon Ameerikaa jirti hundoo sagalee isaa jira baay'ee wayi intarvii bar yuutuubarra jira bar ilmaan haadhatii feetuun iyya abbaan barbaadde asin dhaga'u wallahi gurra abbaa fedeen qabu salame abbaan barbaadde ani waan haasawamee yuutuuba gubbaa laxxafameen yuutuuba gubbaa fuudhee fidin fekno abbaa fedhe yoo ta'e naasa nabi Muhammad hanga ta'initti sirri dhageeffadhu intaloon Ameerikaa jirti jee afaan isaatiin jaa inni biyya keessa ture wal baran wal jaalatan nikaa godhate Dubo. haalan oi ni tura murti kiyya baazii way qabxii afur qofaadha isin kan qabxii afur qofarraa sagalee fi intala jechuun sagalumatti bareetiin boodarra ibsasni godhee murtii akka barbaadan taasisan qabxii tokkoffaa isin ibseen jira qabxii lammaffaa intala way Ameerikaa jirti maatii si Ameerikaa jiran fakkaatan taran yaani Ameerikuma jirti bakka ala kulli al ustaazaa wajjin wal baran wal jaalatan nikaa godhate waan gaarii godhe hayyee nikaa godhannaan haraamii miti itti guutu garuu intalti waan Ameerikaa jirtuuf ustaazii waan biyya keessa jiruu fi waliin dhufuudhaaf rakkatan gaafa ustaazni maal jee nikaa kiyyaan hin dararu intala dhalaati yeroo irra deemaa heerumtee carraasii haa mokkorattu jeetiin ifumaa hiikee jee itti guutu ammallee waan bareedaa godhe asirra walii galla hanga dhumaatti dhageeffadhaa waan bareedaa godhe ni hiikee jee intala Ameerikaa jirtu ta'e inni hiikee tanaatu biyya gale waan isin dhibu aysammaa baachuu biyya galte eega inni hiikee booda ni heerumte jaarsa sanii wajjin wal dhabdee addaan baatee jee asirra wanta kana hubadhaa duddubbeen intala sanii sheetichi kun haasa'uun sirri moo sirrii miti tana isin maa murteessa fakkeenyaaf sheekaa roobee intala heerumtee intala dubrummaa irraa dhabee faantaa minaa minjoo san akka inni itti qeeqame walumaa argaa baane garuu immoo eegaa nan dhiise ni heerumtee jee sanii wajjin leen teenye sangalaa isin ni baatee jee isaan nutti mujjira beekadha amma intarviirra nutti mujjira warra eega sangalaa baatee ammallee mas kalamaffaa heerumtee jee isumaan nutti mujjira ammallee kalamaffaa kanaa fi katokoffaa sanillee naf fiddeeti an isiidhaaf laalaa ture jee waan isin dhibu laal asirra na hubadhaa intala shee anas fuudhee hiikee tanaatu dhiira lama heerume dhiira tana lachuu shee anasi fiddeeti ni bareedaa naalaali jettee garsiifachaa turte isaatu eekun bareedaadha kanatti heerume jechaanii ture isaa ija afaan isaatiin baay'ee tokko naa qabadhaa kalamaffaa sheetichi kun maal ija afaanuma isaatiin deebi'ee intalti sun mana kiyya dhuftee na ziyaartii jee nikaa irraan qabu beekadhu hiikee jira inni sheeka ustaaza mana kiyya dhuftee na ziyaartii jee deemaa dhageeffadhaa sagalee guutuu ani gaafaan adaamaa dhaqee mana isittiin boqodda jee what dabbaaltu kijibe kan jenne sagaleen yuutuubii gubbaa jira ittiin bana kun wasiis na harka jira waan ta'eef na hubattanii amma intaloon mana sheekaa ammaa amma dhuftee ziyaartii dardara lamaan heerumtee ganaa deemte san hunda isa fiddeetti inni laalaa fi ture inni gaafa adaamaa dhaqee oo isii bira boqochaa ture هذا شريعة الإسلام خلنا إسني بيها توقف سرنا قبضة خلنا ما با أنس محمد يوتك أتينا ما تربال فودي خلنا يساجي بس أنا مت تا أمريكا تنجي أفرنكا بوتنجي إنت لارسي راتا أمانتا سنتي فودي تنا إنه تربال جارتي النيمة جارتي تنا تكلي عن جالديم فوني جوان سندي what تكلي سي جالديم فوني تا Oke, sirna wanda takalle galateen fuune dhalaa torba ol fuudhe garuu. Daawwattanii achirraa tadhumaa dhaloonni si aarsiidhaa shawaadhaa buqqaateeti aarsii keessa guddattee jee dheengadda gara islaamummaa dhuftee jee tajaartii hundarra fuudhe taboodarra fuudhe tana.
Joollummaatti yaaniin fuudhee yammas. Yeroo takka takka joosoon taa'uutiin sakkamitti aniin kun joolleedhaati nama dila kana fuudhe faajeetiin fikti qofla jee. Meela laa asoo minni asoo rabbi sodaadha. Mee sagalee kana godhumatti dhaggeeffannu. Amma dhiyoo tarbiyyatti kabiraa yeroo bakkuma nama taa'ee si wajjin haasa'u jiru tana dhuftee as nagara wal ta'e deemman baadhi. Isin bakka amma inni taa'ee intarbii yaada kan nu jiru kana dhuftee ooltee biraa kutte suni intala Ameerikaatti inni fuudhee hiikesanii beekadha amma inni kaasaan qabdu. Miilamma dhufte kanatti. Enga takka dura humna gurbaa kanaan heerumee hin bareedu na laaleettee laalee fi maashaa Allah. Sagaleen ta'us taasanas Muhammadi malee aayiidhaa miti beekadha. Naffi dattee dardarri kun ni bareede waan bareedettee na gaafatte anaaf filaafii ture hiikee jira baay'ee wayii ni kaarraan qabu. Haafin nu wajjuman. Bulchisnaa bulchu jeeniidha. Sadaffaa kana miti yoonni amante ijoolluma arsiitti ijoollee shawaata arsii keessa dhalattee guddatte amma isii jira na bira isii wajjin jirra caaltuu tashoomaa janiini. Haati mana isaa sadaffaan caaltuu tashoomaati. Dhaloonni si arsiidha. Biraayibeetii isaa kana hunda ustaaziin miidiyaa gubbaa beekan nutti hima beekadha. Wanta kan dagatinaa bultii deessan miidiyaa irraa fageessaa warri nuyi sheekota akka ta'an dagatinaa. Bultii isaa bira kutee intala hiike. Hiikuu bira kutee intala heerumtee baate biraayibeetii si kaasoo godhu immoo sheeka. Nama nama fuudhi hundara na yaatu. Amma isii. Asirratti rabbiin akka jaartii wal qixxeessa jee shee'anas. Talafarraa rabbiin beekaa miidiyaa gubbattuu akka jaartii wal bira kuchiisa akkamiin naan ja'a. Namaa nan fuudhe hundara tanaa yaaddu intala arsii tana jedha. Ta kiristaana hono isaa jala wayita baalji as dhageeffadha. Koi. Amma isii jira na bira isii wajjin jirra caaltuu tashoomaa janiini nama nan fuudhe hundara na yaatu. Nama nan fuudhe hundara na yaatu. Asirratti hayni jaartii rabbii wal qixxeessaa jechuun wal qixxaan. Hazal khata kun khataadha. Amma isii fi takkaa jira nama lamaa jira. Lamaan mataa jaartiin dhiiraa takkuma takkattiin deebisanii yaadu jira rabbiin shayrii haa asirratti waan takkaan isinitti hima. Ustaazanas walaloo takka naashida ammaan dura baasee keessatti afur fuudhuun sunnaadha. Heddummeessaa ziyaadaa jee jira. Ittiin isin hima yoo barbaaddan. Intarbii kanarratti garuu maal jee? Tunuu natti heddummaatee jaartiin dhiiraa takkuma takka malee hunda yaasuuf hin deema jee. Afaan isaatiin jee. Fekkino. Bagga jee oolaan. Okay, ta'aarsii tan oofuu deema moo? Ta duraa san oofuu deema. Oofuu deema laa. Ta'aarsii dhiifate teenyoo oofuu deema. Teenyoo oofuu deema ta'aarsii dhiifate. Tashoomaa dhiifate. Teenyaa deemuu deema dabbal. Tokko kana laal asirra wanta kana hubadha amma. Ammallee gandumba kan jenne wanta kana hubadha. Jaartiin taraa boodaa aarsii ta'uu sin nutti hime malee jaartiin taraa duraa eessa akka taate nutti himne. Arargeedha moo shawaadha moo wallagga moo minaan ayidallam rabbiin beeka san hin beeku. Garuu immoo shee'anas guddaan miidiyaa gubbaa taa'ee jaartiin dhiiraa takkuma. Raayyaa abbaa mancaa torbaan kutee keessa warra ni jeen dagatinaa. Dhiirri jaartiirra fuudhuudhaaf hayyama jaartii gaafatu dayyuusa innummaan sunuu jaartiidha jedhe. Sagalee raayyaa abbaa mancaa jira baay'ee wayi. Ittiin isin baruu barbaaddan. Shabakaan kiyya ni jiraame wayina qabee. Yaa jinni qabe malee anaa miti. Hayyina dhaggeeffadhaa. Raayyaa abbaa mancaa deengadda sagalee wayii waraabee jaarsi jaartii fuudhuudhaaf jaartii hayyama gaafatu innummaanuu jaartiidha dayyuu sagannatan seenu jedhe. Jaartii fuudhuudhaaf jaartii hayyama gaafachuun qabdu ati dhiira ka jedhu. Shee'anas illee maal jee gaafa jaartii arargeedha afur qabu san. Afur fuudhuun sunnaadha. Heddummeessaa ziyaadaa ka jedhu walaloo isaa keessatti dhageeffachaa turre. Arra garuu maal luun jee jaartiin dhiiraa takkumaa afur yaasuuf hin deema takkittiin hafuu deema. Takkittiin sun tami tayaasu sunoo tami Allahu a'lam. Hayyee haatummaan mana isaa ta'amman irraa qabu haati ilmaan isaa hangan takka kabaja dhabuun hangan takka sadarkaa gabbaasuun sheeka ta'anii hangan takka miidiyaa gubbaa ta'anii biraayifeetii ofii haasa'uun wallaalummaadha moo doofummaadha moo beekumsa. Kanaas naa qabaddaa. Hayyee jaartiin amma inni oofuu deemu tun ta'aarsiisanii moo taansanii. Osuma oofuu deeme miidiyaa gubbaa ta'ee ni hiine ni haa oofuuf hin deema kamijjaa. Sagalee isaa tana waggaa dhageesse haadha manaa sanitti maaltu dhaga'ama. Asirratti mirgi dubartii takka ammoo kabajaan haadha manaa haadha ilmootiin malte godhamtee hin godhamne. Dogoggorri kana akkamittiin sheekii guddaa hangana ga'urraan mul'ata. Kan asirratti hubachuu qabdan. Itti haafuuf nubee fiidiyoo.